Abdiin turte yaa Rabbi. Abdiin nutti turte yaa Allah. Tafarii akkan argee waa hidhadhe. Namni nama miidhe, namni nama zullume miidhamuuf taa'u waan inni nama zullume sani harkashuuf ta'a. Abdii horadhe wallahi abdii horadhe. Inshaallah. Gaafa nu zullumtanii, gaafa nu miitanii, gaafa nu boochiftanii fiigdanii asii achi dhaamtanii sirbitan san guyyaa akka har'aan dhufu jetan ammallee abdii qabna inshaallah. Gaafa si miidhamtan gaafa sin kiraanchi deebitan gaafa si arabiyyaa nan olii gadi sin dhiibe gaafa harkaa luttee isin dalin teenye isin laayin nutis teelni kulfin nutis wallahi laazim takka miidhaa namaa gammadeen beeku inni gadda malee inshaallah. Miidhamaan gargaarsa rabbii guddaa qaba namni humna ta'eef laafaan kamuu jaba kadhannaan du'aan isaas mustajaaba wanni nama miidhumreensaa qababa tattaafannaan rabbiin gargaaree ol qaba namni rabbiin ergoo ta'eef maal dadhaba. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan jalatamtootaa fi kabajamtoonni tasliimatuuf nageenya kan kabajaa bakka isin jettan hundatti sinaa akkuma isin jedha. Egaa ran tana deebi'ee jira. Akkam jirtan mee hortoonni kiyya jirtu jajjabaattu qaama qalbii nagahaa mana haalaan sa'aa namaan alhamdulillah naga jira wagana jiraatan isin jedha. Egaa guyyaa irraa kana deebi'ee jira turtii yeroo muraasa booda ta'utii wal faana YouTube irratti viidiyoo maxxansuutiin jiru ani ji'atti yookaan ibsa tokko yookaan immoo ji'a lamatti faamtasa. Sabab misalnya yeroo nabiyatetti siddatanii waan ta'eef wanta tokko na siyaasni dhabaneetti ni yaada. Akkasii akkam jirtan isinii fayyaan faayaa jirtu jajjabaatuun isin jedha bakka jiraattan ammallee bakka isin jirtan hundatti nageenyi rabbi guddaa jiraatuun isin jedha. Dursee yeroo muraasaaf tasliimaan maal taatee baddee sababni gara fuula yuutuubiitiin hin deddeebinee maal yaa'utan jalqaba irratti siddatanii nama jiraadha. Haa ta'u immoo inni kunis anarra waan dhiibba tokkos narraan ga'u hin jiru wanti immoo duuba harkisullee dilas hin jiru garuu ammoo sooshaal miidiyaa kana yeroo tokko tokko irraa fayyadamta yeroo tokko tokko immoo irrattuu miidhamta maaliif jennaan ilmi namaa guutumatti haalli inni sooshaal miidiyaa irra jiruu fi haalli inni mana keessa itti jiraatu wal fakkaataadha miti tokkoo miti tokkoon isaanii sooshaal miidiyaa fi bakka haala jireenya mana isaanii illee kaa tokko godhee akkasumatti waan laayifii isaanii guutuutti miidiyaa kanarratti galakkisu jira. Haa ta'u immoo kan miidiyaa gubbaa kan biroo kan mana keessaa kan biroos jira. Kan miidiyaa gubbaa gammachuu mana keessatti immoo cinqees jira. Haa ta'u immoo miidiyaan kun kan irra fayyadamee ni fayyada kan itti jallates ni miidha hanga sundaa miti yaani akkuma abbaan itti fayyadametti irra caala. Haa ta'u immoo anammaan tana dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dhiyoo sababni bakka viidiyoo waraabuudhaaf wantoota bakka gara yuutuubii kanaan nafiin indoom sooshaal miidiyaa kana gubbattu jechuun qabu yeroo itti neechisintu jira. Ammoo akkatti jedhufillee akka namni biraas bakka waa fayyadamu mudannoo fudhannoo irraas kaasee akka namni fayyadamullee ni barbaada. Ammaan tana yeroon sooshaal miidiyaa kana ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf wanti sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemu waan hedduu nama jibbisiisudha. Ammallee immoo maatiin keenya isaadhaaf abbaan keenya isaadhaaf tan obboleewwan keenya hundi namni irraa qaanfatu hundi miidiyaa kana sochii fayyadamu jira. Akkasumallee immoo bakka gaariinis hamaanis jira actually. Walumaa galatti sababni ani waraabuu dhiisee sabona kana eega gaafa booniin of ajjeesseeti godhan yuutuubii kana gubbaatti viidiyoo waraabeen beeku. Kun immoo maaf sababa sii ta'ee yoo naan jettan akka hin dhagayetti koomentii namni barreessuu fi bakka kanuma hanqinuma namni itti himu maaliif namni tokko yoo namni hanqina namatti hin himne hanqina namni cimin haalatti keessa jirtu kan fakkeenyaaf namni yeroo si dhiibee waan tokko irra duubas deebisuu jedhu otoo nama jalaa fiigdu galma hanqee qabdee argamte yeroo tokko tokko isni galee sababa kanaaf jecha ani garuu jecha namaas gocha namaas hin sodaadhu actually nama bu'aa bahee hedduu dabarseera alhamdulillah rabbil alamin namni tokko gizeen asirratti dhufan yeroon asirratti kolfin yeroon asirratti sissiiqannee uffanni bifa gaarii dabarsinu waanuma gammachuu malee takka gaddan arginee injiris ni fakkaachuu danda'a. Akkasumatti immoo namni tokko iyyuu nama hubannoo sira miidiyaa kana namni kun namni mana fi haalli isaa gammachuutti jedhamee yaadamuu danda'a. Guutumaan guututti ilmi namaa bu'aa bahii qaba. Silas ilmi namaa gaafa dhalatu iyyuu beeyladaa fi ilmi namaa garaagarumti qaba. Bakka beeylanni guyyaa alatisaan ka'ee deema. Ilmi namaa ammoo bakka suutaan guddata. Akkuma kanatti immoo bu'aa bahii hedduu dabarseetiin bakka galma isaa qaqqabu. Inna tanaaf sana gidduu sodaas hin qabu actually garuu haa ta'u yeroo akkana ilaalu koomentii namaa jechi namaa
amallee immoo gochi namaa yaalii namni yookaan immoo hanqinni namni sitti muyyuu bakka akka of jibbisiisaa jechuudha. haa ta'u immoo ani gochaa bicha namaas hedduu dantaan qabu dhuga dubbachuudhaaf ani namaa bu'aa wayii dabarseera alhamdulillah aksuwaalee otoo miidhamne otoo baqa hin dadhabne miti namni kan galma isaa qabu alhamdulillah har'aan tana garuu gammachuun qaba rabbi guddaa galanna goo alhamdulillah rabbil alamin wallaahi inna eegasii sababa eega booniin nu fajjeeste sababa koomentii namootaatii sababa qeeqa namootaatii jedhamu jalqabee miidiyaan kun ganaa eegan kan lubbuu namaa akka ofii isaaniitti of eegan akka ofii isaaniitti of balleessanuu kana mataa isoodeen akkanumatti of duubatti hafee garummoo kun immoo abbaa manaa kun hiriyaa kun maalleedha ayino garuu haala waan nama mudatu immoo waan keessa keetii guutuu fi dhugaa kan kee kabee rabbi qofaadha qulqullummaatti haala fakkeenyaaf waan booniin nutis waan beekuun qabu haa ta'u immoo amantana karoora kee garuu gara fuulduraati mudannoo kees isinimee guyyaa tokko inshallah gaafa yuutuubiin kee sa'aatii fi subscribe isaa guutee garuu isiniif hin ta'a akkanumallee immoo namoota mudannoo akkasii namni mudannoo qaban jiru mudannoo qaban mudannoo keessan karaa itti isin raaqee balee akka namni irraa baratuuf immoo galchuu barbaada akkasiin jira obboleewwan kiyyaa warri yuutuubii kiyyaaf haaraa taatan yuutuubii isaa subscribe godhaa jechuun dagatina warri maatii kee turtan immoo koomentii laayik sheer gochuun dagatina isiniin jedha kwaati egaa amantan immoo wanti jechuu barbaade ilmi namaa otoo hin miidhamne hin midhaabu otoo bu'aa bayii hedduu hin dabarsine galma isaa sanii qaqqabu bakka otoo yaani wanti otoo hin tahamne otoo hin dadhabne namaa dhufu hin jiru walumaa galatti warra obsa dhabdanii wantoota kana kanallee ilaaltan immoo rabbiin husnaa kennu sin jedha asirraa namoo kaafee yeroo hedduu wallahi miidhaan addunyaa kana gubbatti irra deemu gara jaalalleewwanii gara abbaa manaa gara hiriyaa kan itti nama qabu hedduudha wallahi akka kanatti yeroo miidiyaa kana gubbaa kolfinee miidiyaa kana gubbatti bakka yaada kennanii bifuma bareedaa asirraa galu waanuma gammachuu malee gadda arginee beeknu fakkaachuu dandeenya namni hunduu akkas fakkaata haa ta'u namni hunduu bu'aa bayii qaba arrantana wallahi laazim miidiyaa kanarratti waa argee hedduu takka yaani ani garuu dhugaa dubbachuuf gadda namaa miidhama namaa gammadeen beeku arrantana garuu ni gammade namni nama miidhe wallahi laazim ni tura malee ni uraayte boomii jedhan ni tura malee akira isaa miidhamuusaa hinafu wallahi ammas yaani nama namiidhaan illee abdiin ni eega yuutuub miidiyaa sooshaal miidiyaa kanarratti ammaan akka deemu jiru Zaara Sanyii Oromootii fi artistii Tafarii Mokonnon arguu ture kaleessa dhugaa rabbii akka artistii Tafarii Mokonnon argetti Zaara Sanyii Oromoo yaadadhe Zaara Sanyii Oromoo tanaan dura ni yaadattan taanaan miidiyaa kana gubbatti gama wallaaniitiin nama qabsaa ture takka turte nama miidiyaa kana gubbatti waan hedduu bakka saba ofiitiif gochuuf yaalaa turteedha arrantana garuu beeysa akka ta'u maal isii akkasii jirtu illee hin beekamu ana immoo hedduu takka wallaahi lazim ilmi namaa kan immoo mudannoo qabni hin jirtasan mudannoo ni qaba garuu miidhama ni qaba wallaahi namni nama miidhame miidhama namni nama miidhe miidhamaadhaa fi miidhamuuf akka inni taa'u immoo wallaahi hedduu abdii fudhadheera anis miidhamtuudha nama miidhama qabu tokko irraa garuu immoo nama haqni ta'e nyaatee dhugaatii balleessee dhabee dhiisirtu jira waan ta'eefu wallahi abdii horadhe hedduu takka gammade yaani miidhaa nama takka gammadee hin beeku Tafarii Mokonnon bifa sanii yeroo argu inshallah dhen ani liliise haa ta'u immoo ilmi namaa maaliif akka ta'e garuu hin beeku haqa namaa nyaachuu fi haqa namaa balleessuu fi maqaa namaa xureessuudhaaf wallahi laazim kan rafeen bulle jira ka itti dhimma ofii dabarsee dhimma namaatiif dhimmamu jira yeroo san inni micoo san hedduu sii godhee miidiyaa kana irraa sii galchi micoon sun dhibamtee waame seentee mira ariitiin asirraa ganaa birrii olii guuranii kara biyya galchan namni seenaa si yaadatanii jirtan har'a garuu inni miidhamee kiraanchi wanti arabiyyaadha olii ga'uuf jiran nama ofii dhaabbatuu hin dandeenye rabsisaas inshallah guyyaa tokko namni nama miidhamaa ta'uu kunuu ragaadha kanallee waan addunyaa kanarratti argeerra nama yeroo duraati akkasuma immoo warri miidhamtoonni abshiraas niin jedha hanga mataa kiyyaa ta'u akkasii guutumaan guutuu guyyaa tokko yuutuubiin kiyya gaafa sa'aatiin isaa guutee subscribe isaa guute
guutuu seenaa kiyyaatti kan isin wajjisuudha inshaallah. Namni mudannoo hin qabne hin jiru. Mudannoo muuxannoo qabnu wal jijjiirraa akkasuma immoo yeroo firii ta'etti lakkoofsa kiyya eega mudannoo kiyya isin ibsee booda lakkoofsa kiyya maxxansee warroonni mudannoo akkasii qabdan namni ilmi namaa ta'e kan waa mudannoo hin jiru bifa sanaan akkasinis bu'aa bahii qabdan ibsataniif carraa isinii kennaan isiniin jedha. Arraan tanaaf garuu wanti hedduu dubbachuu dhufee miidiyaa kana gubbatti bifa kanaan ilmi namaa wal miidhuu jira. Ammallee immoo miidiyaa kanarra wanti doo'iman wantoota akkanaati. Waan miidiyaa kanarratti gammachuu natti qabdu guutuutti gammachuu dhugaatii miti yeroo dhuma sanaa fi mana keessatti nama miidhama qabu nama gadda qabu nama boo'icha qabu jira. Inna akkuma sirra kana lullaa inaalee ammallee immoo rabbiin warra nama miidhan guyyaa tokko miidhamuuf teessanii wallaahi waliin miidhina keessaafu warri dhiiraa dubartii miidhina. Dubartiin amaanaadha rabbiin subhaanallah. Garuu namni keenya kun maaliif akka dubartiitti jaallatu akkatti dubartii miidhu guyyaa tokko miidhamuuf teessan. Obsa. Akkasiin jedha obboleen kee rabbiin isin haa qajeelchu guutuun guutuu hunda keenya rabbiin haa qajeelchu. Waan jedhu barbaadeetu jira. Inna sababni baduu kiyya sababa kana sababa miidiyaa kana gubbatti koomentiidhaaf maaliidhaan namni bakka nama jaanjessu hanga lubbuu fi baasan takka eega kana nama geessu jedheen xiqqoo isii baak jechuuf ta'e ka'ee deebi'ee dhufe. Inna garuu immoo jechaa fi gochi namaa akka mataa kiyyaatti nama waan an godhu bakka amma nama obsuu barateedha nama obsii barateedha alhamdulillah. Namni tokko otoo miidhamin otoo hin dararamin otoo bahii takka nagarre haa bita akka malee itti galama isaan qaqqabu lakka alhamdu shukur alhamdulillah. Waan dhabi kaminuu rabbiin ka caalu naaf kenneera alhamdulillah rabbil alamin dhugaa dubbachuu hedduu gammadduudha rabbiin kiyya bakka waan hunda duniyaan ta'u gara kaminuu waan ta'u itti miidhamaa turuu hundayyuu irraa fayyeera. Haa ta'u immoo namni nama miidhamaadha. Rabbiin fuulduratti kanuu miidhanii argina. Akkasiin jedha obboleewwan kiyya warroonni nama zollomtan warroonni jiruun duniyaa sun akkuma har'aa kanatti bakka kanaan seentee kanaan baatee jiraata asirratti abnaa wayii isinitti mul'atin wallahi guyyaa qiyaamaa tokko keessa irraa gaafatamuuf teessan mataa kiyya qofa otoo hin taane haaluma ilmi namaa fakkeenya yeroo baay'ee eenyu osoo jedhamin warra abbaa manaa ajjeesee warra abbaa manaatiif jecha uf ajjeesee warra abbaa manaa miidhamee qarraan gaaru warra haati mana akka haati manaa illee mitullee numa argaarra mush dhiira qofa badaa gochuu miti nutis. Inna akkasiin jedha rabbiin warra qajeeluu raamataa isu awwal bilaash tarajum garuu warra tana sababuma kanaaf mata duree godhee isa kana kaase. Inna akkasii an dhugaa dubbachuuf yeroon bu'oonni fajjeessan miidiyaa kana gubbatti bahuu dhiisuu qaba jedhee ofuma kiyya ofitti hime sababa kanaaf boodatti deebi'ee ture alaa kul haal amman tana deebi'ee dhufee jira yuutuub yaa like share subscribe godha wali maatii tutan ammoo koomenti kenna hanqinaa fi cimina jiru kenna rakkoon takka hin jirtu maaliif jennaan hanqinaa keenya gaafa nutti himtan nuti ni jabaanna. Gaafa nu rabsitanii nuti nu jabaanna otoo nu duuba deebisuu fiidan ammoo fi nu ariitanii akka nuti galma keenya akka mutaasifta waan ta'eef nu ari'uun dhiisinaa warri nu barbaadan mallee. Akkasiin jedha obboleen kiyya makkartan hundatti ka'ee qabadha obboleen kiyya warri naa yaaddan isinii yaadoo na jaalatti isin jaaladha kana jibbitanis ani isin jaaladha. Viidiyoo like share subscribe godha dhugaa dubbachuudhaaf galata qabdan warri hanqammaatti miidhaadhaan dararaadhaan cinqiidhaan xaaxaadhaan kaayoo keenya dhuunuu yaadanis akka galma qaqqaban akka jireenya sun nu jijjiiramtu taasisa alhamdulillah wallahi azim viidiyoo amaata afur amaata sadii dura gabboo fadhiisit keessaa qabu har'aan tana akka wanti yeroo san dhageeffachaa ture warra tiktok irraa hanga mul'alootiin gara maaliif nama gorsu har'aan tana garuu dhugaa isaanii argee jechisaan jedhan dhugaa ta'uu badhe wallahi azim akkasii akkasuma nu jajjabeessaa warroonni kaayoo keenya duubatti harkisuuf warri maqaa keenya balleessuuf warri dadhabbiin bakka dadhabbina keenya qofa odeessuuf dadhabbina keenya qofa nu saaxiluuf bakka nu miitanii nurra fakkeenyaaf maallaqa keenya nyaatanii maallaqa keenyaan fooqii ijaarratanii nuti yoomsuu barbaadan nuti akka galma qaqqabnu akka nuti cimnee hojjennu akka nuti immoo jajjabaannu taasisanii jirta warri nu arrabsitanis akkasuma nu jajjabeessa amallee arraba koomentiinis nu arrabsuun nu fayyada anu gaa dubbachuuf akka mataa kiyyaatitti inuma duuban narkisu wanti wayii keessatti wallahi gara fuulduraatti godha jabeessa malee waan san dhiisuu qabalee abadan isteesiidhaan ofiin tuuluushi ofiin guutu akkasiin jedha obboleewwan kiyya ammas nu jajjabeessuun dagatinaa isiniin jedha akkuma isin jedhetti walumaa galatti koomentiidhaan qeeqa qabdanis hanqina jiru cimina jiru lafa nu karaa hanga xumura viidiyoo keessatti hordofuu isinii guddaa galatooma alaa kulli haal warra nama miidhuu rabbi isiniin taasisini warra ta'uu fi dafqoo fi dalagatee nyaatu irraa rabbi isinaa godhu jechaa fi gocha namaa abadan hin sodaadhu ani ammallee isinii himee jira irra deebi'ee inni alaa kulli haal wallaa dhugaa dubbachuuf mataa kiyya qofaaf otoo hin taane waan hedduufiin kaasuu barbaadee fi waan hedduufiin kaasee warra nama miidhan isin miidhamaadha. Ana har'aan tana wallahi tafarii mokonan argee waa'ee dhimma kanaatii fi waa'ee mataa kiyya
kan naquukus anas kamataa yana hundate mudannoo yalli yaadadhe ammallee immoo namni nama miidhamuuf ta'a rabbiin immoo warra miidhamtoota irraa rabbi bagnu taasisee ammallee miidhamtoota irraa haa taanu maaliif haqi keenya nyaawtamtu wanti feeti jichii fi gochi nama wanta akka naman godhu nuti miidhamtoota taanee immoo rabbiin biratti jazaa arganna rabbiin keenya immoo wajjin jira ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربين نما نتركتي بأن ساب كهذا إن سافر كولا الحمد لله رب العالمين أكاس نجد على كل هالي ربنا نمت وانت نسنيش ورباد وبسو بقى وانت تكون قادرة رب الرد وفتي وانت تكون منامرته كالتي كمينو جتشان وجتشان كان وانتم تكونوا ديني تيسنياتهم رب التوكل على سنجرا وبلون كيا أنا مو غرا فلوتي ديبل فيجرا ورنا ما ميتان اسم من أمورا نتوري من أمني مو ربي برا جزاء كشو جرا ربي نمو ترتيب ولا جزاء ينو كفالو فمو جرا أنا رب ورسا بري إر رب راسو هنده هيس ربي جلتها كي نوتس هنده كينيا ربي نو أجل شو عمري نو أري سوام تو نرجين غارس ندرين بكسجس هنده نجين ربي هجراتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجا نجرا دا هورا بولا لجا قديبنا سنجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته